السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أردفتوتا زميتو الروان تقصني قبل إجرا وان قبل كان أنكم سين أرجع جرتنو كنا صندوق أو فتاة تبوسنودا ميشا تبوسنودا كيسة ميشا غورمي تبوفما أما ميشا ببني في النجرة كنا بوسو جنة ميشا في النجرة بوسو أفدمنا dura meeshaatti bubbuusaa turre amma garuu nama keessa keenya buusuuf deemna. Maaliif jennaan nu warri Saudi Arabiyaa jirru falas dhabnee jirra, malas dhabnee jirra. Kan mana hidhaatti nu duraa tutturee dhumuu jira, kan gubaadhaan gubatee dhumuu jira, kan yeroo qorri sitti seene qorraan taljii ta'ee dhumuu jira, kan daa'ima mana qabullee daa'ima isaa wajjin mana taa'ee rakkachuu jira. Kanaafuu mallee nu baasu embaasiittis iyyannee dadhabneerru amma mallee nu baasu tokko lamaan sanduuqa kana keessa kaargoo wal keenya wal buusuu deemna. Maal jettanii isin maal jettu? Mee isin maal jettu waan jettanii itti fufaa kunoo akkanatti kaa'uuf deemna. Amma godinyaa koo tokko buusuuf hin deema keessa kaa'ee daawwadhaa sirriitti. Kunoo jawaalarree daawwataa dhuma galti asuma keessatti. Kuni fayyaa namaa sirriitti fuudha. Ilaala akkuma ilaalaa jirtan kanatti. Kunoo akkanatti cufne itti qollofne galchinaa jechuudha. Akkas maal goonare mala malanna kaayoo namni nu miidhe maal goona malachuutu nu baasamee isin maal jettan yaada keessan nuuf dhiyeessaa isiniin jedha. Kanatti aansuudhaan warroonni qodaa meeshaa buufachuu barbaadan sharaa waan argarra wanti kun baay'ee nama fayyada. Yaaduma tokko irraa isinii qooduu barbaada. Qodaalee baay'ee isinii fuudha. Akka hin caccabne illee sirriitti yoo rattabattan meeshaan isin dura akka hin caccabne godha. Akkas isiniin jedha. Hordoftoota keenya like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Kunoo akkanatti wal buufachuu deemna. Maal goonare meeshaadha jennee dhumatti qollofnee buufna. Maal goonare kompiitarri mul'isa. Mee yaada keessan nuuf ibsaa isin. Hamma Itoophiyaa geenye seenaa tokko hojjechuu qabna. Nus illee yoo seenaan badaan nurratti dalagame nus seenaa tokko dalaguu qabna jennee murteeffannee jirra kunooti. Mee isin maal jettu?